Hayiqaatti yeroo ummaanii waliin mana barumsaa deemnu yeroo keessattuu mana qaraatii jechuudha mana barumsaa osoo hin taane yeroo madrasaa fi bakka qaraatii deemnu akkaataan sila subhii ana obboleeyyan koo jala qotisuudhaaf jiran sa'aatii 11tti bakka qaraatiitiin nu geesse manatti deebi'u. Salaata subhii dura. Salaata subhii dura jechuudha. Maaliif barattoonnis baay'eedha waan ta'eef sa'aatii 11tti yeroo halkan kaanee taraa qabannee quraana qaban qaraa eegganna yeroo sana isaan immoo qursii fuudhanii naannoo sa'aatii tokkoof walakkaatti immoo dhufu bakka qaraatii jara manaa nyaachisanii kaanii jechuudha. Jiru abbaan keenyas jiru maatiin jiru waan ta'eef manas ijoollee warra daa'imman warra manaatii kennanii dhufu nuti qursii amma nuti qursii nyaannutti immoo qara'u jarri yeroo sana amma sheekni immoo qursii nu nyaachisutti jechuudha. San booda sa'aatii lama walakkaa booda karaa yoo barumsi ganama ta'e ganama sana deemna yoo barumsi guyyaa ta'e silaa qaraatiitti fufna haala kanaan ganama yeroo wajjin dhaqnu egaa yeroo sanatti onnannaan nutti dhaga'ama jajjabinuma nutti dhaga'ama yeroo karaa kana deemnu yeroo wajjin deemnu wanti nutti dhaga'amu kamuu kutannoo murannoo jajjabinuma wanti natti maa deemtus jechuudha. Yeroo karaa kanattis waan nama mudatu alhamdulillah akaadaamiis ta'e karaa barnoota shari'aatiinis ta'e yeroon itti tooppisiidhaa bahes danuu yaadadhu hanga yuunivarsiitiis jechuudha. Akaadaamiis shari'aas namoota jiru keessaa amma nama baradhe tooppisiidhaa amma itti bahes waan ayyaadu natti fakkaatu. Kanaaf anis onnannoon ayin wajjin deemaa jechuu barbaade.